Akkam jirtu daawwattoota YouTube chaanaalii Abbush Aappituu barnoota ajaa'ibaa takka isiniif qabadhee dhufe. Akkaataa bilbila namaa itti hordofuu dandeenyu yookaan immoo akkaataa bilbila namaa itti xalafuu dandeenyu kutaa lammaffaa isiniif qabadhee dhufee jira. Kutaa jalqabaa keessatti akkaataa koodii fayyadamuudhaan bilbila namaa xalafuu dandeenyu isinitti agarsiisee ture. Har'a immoo seetingii qofa fayyadamuudhaan haala kamiin akka bilbila namaa xalafuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Bilbila nama xalafuu barbaaddanii sana egaa irraa fuutan booda mallattoo bilbilaa tana keessa ni seentu. Mallattoo tuqaa sadii tana isirratti tuquudhaan seetingii keessa isin seensisa. Haala kanaan egaa isiniif baasee booda ol harkistanii Sublimit Service isa jettu kana keessa seentu. Isa lammaffaarra jiru kana Call Forwarding isa jedhu kana isarratti yeroo tokko tuquudhaan haala kanaan nuuf baasa. Jalqaba irratti Always Forward jedha. Lammaffaarratti Forward with the by jedha. Sadaffaarratti Forward with the answer jedha. Afuraffaarratti Forward with the accessibility jedha. Isa tokkoffaa kanarratti yoo lakkoofsa keessan galchitan bilbilli nama xalaftanii suni yeroo dawwalamuuf yeroo kamiyyuu isin birallee ni gaha jechuudha. Inni lammaffaa kun yeroo bilbila nama xalaftanii saniif dawwalamu bilbilli isaa biizii ta'ee hanqina neetworkii yeroo qabaate isin biratti seena. Inni sadaffaa kun bilbilli nama xalaftanii sun dawwalamee fi inni yoo kaasuu baate isin irratti seena. Inni afuraffaa kun bilbilli nama xalaftanii sun bakka neetworkii yoo jiraatu baate isin irra seena. Kanaafuu isa jalqabaa kana filachuu qabna jechuudha. Yeroo kamiyyuu bilbilli nama saniif dawwalamu isin irratti akka seenu isa jalqabaa kana Always Forward isa jedhu kana filannee irratti tuquudhaan lakkoofsa keenya itti galchina. San booda lakkoofsa keenya eega galchinee booda enable goona. Garuu wanti beekuu qabdan wanta kana kan raawwattan bilbila keessan irratti osoo hin ta'in bilbila nama hordofuu barbaaddanii san eega irraa fuutan booda as keessa seentanii bilbila keessan itti galchuudhaan enable gootu. Haala kanaan bilbila namaa hordofuu dandeessu jechuudha. Barnoonni har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'uun nagaan tura. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naaf kaa'aa.